Akam jirtan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kanneen biyyoota garaa garaa teessaniin hordofaa jirtan marti bakka guyyaa har'aa waliin geenye isiniin jechaa oduu har'aa qabannee dhiyaanne isinitti muunqasse faana turaan ejersa wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti waraanni faashistii Abiy Ahmed baay'inaan qubsiifamaa jiraachuun himame. Utuun gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Kaaba Oromiyaa godina Walloo bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti waraanni PP baay'inaan qubsiifamaa jiraachuu jiraattonni magaalicha madda nageenyaatti himanii jiru. Lolli waraana PP fi Tigraay TDF gidduutti geggeeffamaa ture marroo lammaffaaf kan jalqabe itti fufee jiraachuun himamaa jira. Guyyaa dheengadda hidhattoonni Tigraay TDF naannoo Affaar bakka addaa Baharalee jedhamuun gahanii jiraachuu isiniif gabaasnee jirra. Haaluma kanaan waraanni murna bilxiginnaatiin hoogganamu baay'inaan rukutamu mana yaala magaalaa Dasee Kombolchaa fi kan kana fakkaatan guute kan jiru ta'uu kan himamaa jiru yoo ta'u, guyyaa kaleessa godina Walloo bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti ulaa irra deemuun keema yookaan daasii uummanni qarshii walitti buuse afooshaan bitatee guuranii mooraa mana yaala keessatti uummata dhaabsisaa akka jiran dubbatu. Maddi keenya gabaasa nuuf laate. Akkasumas aana Dawwee Haroo magaalaa Boora mana yaala dhaquun muka uummanni harka isaatiin dhaabe muruun keema yookaan daasii kan ijaarataa akka jiran dubbatu. Maddi keenya madda nageenyaatti akka maddi keenya gabaasa nuuf laate kun jedhutti haala maddoofi sochii waraana PPO arginu. Lolli kaaba kun haala hammaata gubbaa akka jiru namatti mul'isa jechuun dubbatu. Gaareen shororkeessitoota faannoo Amaaraati fi Fiinxaaleeyyii Amaara jedhamuun yaamamtu giddaa ayyaana keessatti lola cimaa uummata nagaa irratti bananii jiraachuun himame. Lolli kunis kan lafaaf eenyummaa Oromoo irratti xiyyeeffate ta'uu jiraattonni onichaa dubbataa jiru. Utuun gabaasa kanaa dabalataan akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina giddaa ayyaana keessatti Fiinxaaleeyyiin Amaaratii fi gareen shororkeessitoota faannoo jedhamuun yaamamtu baay'inaan uummata nagaa irratti bobba'uun qotee bulaa Oromummaatu keessa hin jirre irratti dhukaasa bananii jiraachuun dhaga'ame. Gareen shororkeessitoota faannoo jedhamuun beekamu kan mootummaan hidhachiifamanii bakkoota garaa garaatti socho'uun uummata Oromoo fi lammiilee Oromiyaa keessa jiraatan jumlaan ajjeesuun gocha sanyii duguuggaa raawwachaa jiran ammas akkuma itti fufetti jiraachuun kan dubbatamaa jiruu fi ganama har'aa jechuun onkololeessa 4 bara 2022 yeroo dheeraaf qophii irra ergaa turanii booda ganama har'aa bariidhaan uummata Oromoo giddaa ayyaanaa keessa jiraatan ganda lamarratti dhukaasa cimaa bananii jiraachuu maddeen amanamoorraa odeeffannee jirra. Noonni shiftaa Amaara kunneenis kan gocha fuula addunyaatti hin tolle qotee bulaa Oromoo irratti raawwataa kan jiran yoo ta'u, gama kaaniin qabeenya qotee bulaa saamaa barbadeessaa kan jiraniif mana qotee bulaa abiddaan barbadeessuun qotee bulaa mana maleeyyii godhanii hambisaa jiraachuu guyyaa guyyaan isiniif gabaasa turuun keenya ni yaadatama. Noonni shiftaa faannoo milishaa Amaara fi hidhattoonni Amaara naannoo Amaararraa hidhachiifamuun dhufan kunneen ona giddaa ayyaana gandoota akka Haroo fi Nageessoo jedhaman keessatti kan lola cimaa uummata nagaa irratti bananii jiran ta'uu jiraattonni onichaa dubbataa jiru. Gareen shororkeessitoota kunneen baay'inaan gara 3,600 ol kan caalan ta'u kan himamaa jiru yoo ta'u, magaalota akka Ukkee fi Loogoo jedhaman keessatti kan dhufanii jechuun dubbataa jiru. Akka jiraattonni onichaa dubbataa jiranitti humnoonni shiftaa kunneen magaalota akka Ukkee, Agamsaa fi Jaardagaa Jaarte keessatti adabbii woboon irratti fudhateen haaloo uummata nagaa irratti ba'uuf kan dhufanidha jechuun dubbatu. Uummanni onichaa weerara Fiinxaaleeyyiin Amaaratii fi humni shiftaa Abiy Ahmediin durfamu raawwachaa jiru kana uummanni Oromoo callisee ilaaluu akka hin qabneef lafaa fi eenyummaa Oromoo irratti xiyyeeffachuun gocha deemaa jiru.
ummanni Oromoo dura dhaabbachuun akka qabu ergaas dabarsanii jiru. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwatanidha. Qophiilee madda nageenyaa kan daawwachuu barbaadan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya jala kaasanii jecha akka waan nu waliin turtaniif galatooma.